Miseensonni poolisii raayyaan nageenyaa fi kabachiiftonni dambii magaalaa Finfinnee fi gaachanni sirnaa magaalaa Shaggar bobbii hojii waloo iddoo hooggantoonni mootummaa federaalaa magaalaa Finfinnee fi Shaggar argamanitti fudhatanii. Sagantaa kanarratti ergaa kan dabarsan Afyaayii Aantuun mana marii bakka bu'oota uummataa Aadde Loomii Badoo hojii kaleessa hojjettaniif kabajaatu isiniif malam. Kanaan booda siiqee dippiloomaasii idil-addunyaa kan taate Finfinnee teeksuudhaa fi kutannoon hojjechuu itti fufuu qabdu jedhaniiru. ከሁሉ በላይ የሰላማችን አምባሳደር የሆነው hundaa'ol ambaasaadara nageenyaa kan taatan raayyaan nageenyaa gaachanni sirnaa poolisoonni keenya waliin taatanii qindooftanii halkaniif guyyaa nuffii tokko malee nageenya magaalota keenyaa tiksuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Handhuura dippiloomaasii Afrikaa kan taate Finfinneen sadarkaa kanatti misoomni ariifachiisaan akka hojjetamu taasisuu keessatti gaheen keessan olaanaadha. Ergama fuula duraa kanaafis sadarkaa kanatti of qopheessuu keessaniif abdii guddaa isinirraa qabna. Obbolummaa fi walooma cimsattanii kan kaleessaa caalaa waloon akka hojjettan isinittan dhaama. Ministeera raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aayishaa Mahammad gama isaaniitiin qaamoleen nageenyaa filannoo marsaa 7ffaa milkeessuu keessattis ta'ee nageenya waaraa mirkaneessuudhaa fi qindoominni gurmaa'insa caasaalee nageenyaa magaalota lameenii baay'ee murteessaa ta'uu ibsanii jiru. አዲስ አበባ የራሷን ሰላም ከራሷ ህዝብ ጋር የምታስከብር ፊንፊኔን መጋላ ነገኛ ኦፊሼ ጅራቶታ ሼቲን ትክፈቱ መጋላ ጃይባቲ መጋላ ዲፕሎማሲ ዲነግዴ ፊ ሲያሳ ኢድል-አዱኛቲ ንወር ብያ ፊ መጋላ ከነ ቡልቺኑ ቱምሳ ኬሰኒን መሌት harraga'uun yaadamu ture hojii jaalala biyyaa keessanirraa fedhii keessaniin hojjechaa jirtan kabajamaa kana jabeessitanii akka itti fuftan isin hubachiisuufan fedha. Humnoonni biyya keenya hin jaalanne nageenya keenya akka hin booressineef dammaqinaan kan kaleessaa caalaa biyya keessan akka tikfattan amaanaan jedha. Sadarkaa kantiibaa itti aanaatti hoogganaan biiroo hojii fi ogummaa magaalaa Finfinnee obbo Miiliyoon Maatiyoos misooma ariifachiisaa addunyaan dinqisiifatte caalaatti itti fufsiisuudhaa fi nageenyi murteessaa ta'uu himanii raayyaan nageenyaa fi gaachanni sirnaa caasaalee nageenyaa biroo waliin ta'uudhaan bu'aa caaluuf akka hojjetan ibsanii jiru. አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና የኢትዮጵያውያን ዋና ከተማ የብልጽግናም ተምሳሌት የሆነችው Finfinneen fakkeenya badhaadhinaa kan taate hojii kutannoo jabaan isin hojjettaniin waan ta'eef kabaja guddaa isiniif qabna. Biyya keenyatti mootummaan uummataa akka hundaa'uuf filannoon biyyaalessaa marsaa 7ffaaf taasifamu milkaa'inaa fi nagayaan geggeeffamee akka darbuu fi akkuma kaleessaa caalaa guyyaa murteessaa kanatti waan isinirraa eegamu mara akka raawwattan isiniin jedha. Hooggantuun biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Finfinnee Aadde Liidiyaa Girmaa magaalonni lameen yakkoota adda addaatii fi sochii farreen nageenyaa waloon ittisaatii fi to'achaa akka turan yaadachiisuun kanaan boodas gurmaa'insa idilee ta'ee qopheessuudhaan hojjechuun kan itti fufu ta'uu dubbatanii jiru. ሰላም ሰራዊት አደረጃጀት በከተማችን ውስጥ ለባለፉት 5 ተከታታይ ዓመታት raayyaan nageenyaa waggoota 5 darbanitti caasaalee nageenyaa magaalaa Shaggar waliin qindoomuun hojiin hojjetame bu'aa qabatamaa buuseera. Finfinnee keessatti yakkoonni kaleessa hedduminaan raawwatamaa turan har'a sadarkaa olaanaan hir'isaniiru. Caasaaleen nageenyaa bifa gurmaa'een bobbii wal hubannoon laatamu magaalota lameenitti yeroo fudhatan yakkamtoonni eessattuu miliquu akka hin dandeenye salphaatti taasifna. Nageenya waaraa magaalota lameenis cimsineetti fufsiisuu dandeenya. Misoomni ariifachiisaan magaalaa Finfinnee yoos haala eegalameen itti fufsiisna. Miseensonni raayyaa nageenyaa bobbii fudhatan ergama itti laatamee kutannoon kan bahatan ta'us dubbatanii jiru. Filannoo fuulduraa dhufu kana nuti sirriitti qophoofnee jirra. Maaliif hoo nageenyi jiraate wanti hunduu jiraata. Nagaa eegsisuudhaan baay'ee gadi fageenyaan qophoofnee jirra. Armaan dura kan irratti qindoomne hanga har'aatti immoo filannoo dura keenya jiruu fi kan irratti hirmaachaa jirru nun akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti nageenyi tokko too hin boora'in bilookii hanga bilookiitti gooxii hanga gooxiitti akkuma aanaatti illee akka kutaa bulchiinsaatti illee gahee guddaa taphachaa jirraan jedha. Sagantaa kanarratti qaamolee bobbii hojii fudhatan kanneenii fi meeshaalee hojiif isaan barbaachisu deeggarsaan kan kenname yommuu ta'u magaalaa Finfinnee keessatti qofa raayyaan nageenyaa 200,000 caaluu tajaajila laachaa akka jiru ibsamee jira.